Hilaalte. Ashama harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Marti akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyo isinis nagaa akka taatan abdii guddaan qaba akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyo isinis baga nagaa taatanii har'a challenge bareedduu isinii fideen jira akkasumas immoo keessummoota babbareedduu isin barsiisuu jechuudha. Inna akkasasiniin jedha ijoollee obboleewwan koo lamaan jechuudha barattoota jechuudha isaanii barattoota ciccimoodha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kanaaf ijoollee tanii lamaan challenge hojjennu malee jedhanii challenge hojjisiisuu jira jechuudha challenge isaanii kanammoo itti bohaaraa isiniin jedha maqaa isaanii lasumaan isinitti hima warqeen isinitti himattu jechuudha. Jechuudha warqee abara kutaa 11ffaa baratti baay'ee cimtuudha barumsa irratti jechuudha akkasumas immoo ayyaanni illee baay'ee cimtuudha jechuudha barumsa irratti ijoollee cimtuudha ijoolleen biraas jirti obboleewwan biraas jiru isaan illee taraa isin barsiisa jechuudha akkasumas immoo keessummoota biraas illee isin barsiisuu danda'a jechuudha akkuma dhaqqabeen jechuudha kanaaf obboleewwan hunda isin barsiisaa yaaddaruma jechuudha kanaaf challenge isaanii kanammoo daawwadhaa fi like gochuu share gochuu hin dagatina warri maatiin taane maatii ta'a shares godhaa isiniin jedha nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna hunduma keessanuu challenge keessan itti hafuuf.
Qoy irra deddeebi. Simbiroonni garaatti baatti gosoota irraa teessi. Mucaa wayii dhufeet achirraa dha'e. Duute tamtu miidhama. Garaatti baattu sammuu simbiroonni garaatti baatti. Dhaggeeffattoota keenya sagaleen sinirratti yoo dhageechisee jira garuu baay'ee sirriitti dhufu waan ta'eef mabraatii sirriitti dhufu gara galgalaata irratti waan ta'eef gara filafiitis bahee inni fu sirriitti jechuudha. Innaa akkuma ta'etti guyyaa irratti sirriitti guyyaa biraa viidiyoo qulqullinaan waraabna isinii ergina amma garuu sirriitti ni fa xiqqooshii jechuudha. Innaa ammaan immoo chaalenjii wayiin wanni jedha jechuudha. Isin tawalikoo isin eegalchiisuu barbaada. Innis maali birriin isinii kenna jechuudha. Namni tokkoffaa ba'ee namni argate birrii 200 kana argata jechuudha. Innis qalamii amma harka keetirraa qabdan inni lamaan gurraacha fi diimaadha. Namni tokko qalamiin ani qabi jedheen qalamiin ani barbaade qabi siin jedhe san yoo kaaste takkittumaan qeessan kaasta sanuu jechuudha. Qalamii san yoo kaaste qalamii adii fi gurraacha jechuudha. Gurraacha jijjiirtee zaranta fakkaate adii jijjiirte. Adii sanii fi gurraacha san kaastu jechuudha. Isaan ani barbaade sinin jala. Isaan ani barbaade yoo naaf kaastan birrii 200 tana ni fudhattu jechuudha. Kununa birrii biyya keenyaati jechuudha. 200 nan kennaaf jechuudha. Innaa hundi keessan hojjechuudha dhuunfadha. Maqaa keessa sinyaame warqee ati ayyalu ati jaalal qalamii isa wal jala jijjiiri dhaabbachiisi qeessaan fuuta barabbaruun hin jiru fuudhama qeessan gurraacha laalte taanaan si argaan jiru. Qoy qalamii sin jedhe fudhata. Qalamii adii naaf irra 200 argattee. Nyaatte kanarra. Warqee atiillee qalamii biraa jijjiiri. Kaasi magariisa fi diimaa. Yalla. Dunuufadhu. Ati wal jala xala fi ayyalu. Wal jijjiiri booda.
kaas. Taphni keenya kana fakkaata maatiiwwan koo hundi keessanuu naatti bohaara isiniin jedha. Naatti koo duduu kana waan ta'eef mabraatiin hin jiru sirriitti jechuudha. Haayilii sirriitti hin qabdu galinni hin jedhu. Innaa gara galgalarra waan ta'eef chaalenjii hojjennu malee naan jedhani. Innaa isaan hojjisiisee kunootti bohaara isiniin jedha yeroo gaarii.